maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Amiin. Maatii fi hordoftoonni Dungoo Miidiyaa biyya keessaaf biyya alaa jirtan akkam jirtu, nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kadhannaan harmee teenya Giiftii Maaramii kan argamoota hundaa, kan qulqulloota hundaa bakka jirtan hundumatti isin faana yaa ta'u, isin haa gargaaru. Egaa guyyaa boru, guyyaa roobii, egaa fulbaana 23 mata duree qabeenyi mana kiristaanaa maaliif oolaa jira? Mata duree jedhuun qabxiilee marii tokko tokko kaasnee akka ilaallu fuula Facebook peejii keenya irratti yaadannoo tokko teechisnee jira. Mata duree kana irratti caalmaa tajaajila mana kiristaanaatiif, babal'ina tajaajila mana kiristaanaatiif, yaaddolee furmaataa tokko tokko dubbii hadhaa'us yoo ta'e kaasanii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef, karaatti wal qabachuun barbaachisaa waan ta'eef, alaarmii walii kennuun barbaachisaa waan ta'eef mata duree kana qabannee ilaalla. Kanatti aanee mata duree dinagdee fi ortodoksota jedhu bal'aasaa kaasnee kan ilaallu ta'a. Dursinee garuu manni kiristaanaa keenya qabeenya namaa qabdii, qabeenya maallaqaa qabdii, qabeenya meeshaalee adda addaa qabdii, qabeenya egaa biyyattii kana keessatti qabeenya guddaa akkuma eebbifamuun abbaan keenya Abuun Abrahaam hojii gaggeessan olaanaa mana lubummaa waliigalaa fi hangafti Phaaphaasii kutaa biyya lallaba Bahar Daar jedhan san qabeenya guddaa kan sochoostu biyyattii keessatti mana kiristaanaa keenya jechuun sadarkaa danda'amuttidha kan qabeenyi baay'een socho'u. Kanaafuu nu amma qabeenyi kun tajaajila mana kiristaanaatiif oolaa akka jiru laaluun, xiinxaluun, qaawwi yoo jiraate karaatti wal deebisuun, karaatti wal qabuun barbaachisaa waan ta'eef mata duree qabeenyi mana kiristaanaa maaliif oolaa jira jedhu kaasna. Maaliifis immoo ooluu qaba? Maaliifis ooluu qaba? Bu'uurarraa jechuudha. Bakka qaawwi jiru san sirreessuuf immoo malli isaa maali? Kan jedhu laalla. Kanaafuu qabeenyi mana kiristaanaa tokkoffaa tajaajila wangeelaatiif, babal'ina mana kiristaanaatiif, eegamuu hoolotaatiif, tikfamuu hoolotaatiif oolaa jira. Isin biratti bakka isin jirtan, naannoo isin jirtanitti xiinxala qabdan koomentii jala nu teechisaa. Guyyaa boruu nu gargaara akka galteetti fayyadamna waan ta'eef. Qabeenyi mana kiristaanaa carraa hojii amantootaa fi lubootaaf uumaa jira. Dabbiin ittiin bulmaata saba kanuu eeguu irra taa'ee jira waan ta'eef. Qabeenyi mana kiristaanaa carraa hojii amantootaaf lubootaaf uumaa jira. Akkamitti ilaaltan? Mee xiinxala keessan koomentii jala nu kaa'aa. Qabeenyi mana kiristaanaa jiruuf jireenya tajaajiltootaa fooyyessuuf hojjechaa jira, oolaa jira. Jiruuf jireenya tajaajiltootaa fooyyessuuf tajaajiltoonni tasgabbaanii akka tajaajilan, mana kiristaana baadiyyaa fi magaalaa jedhanii osoo hin filatiin bakka hundatti deemanii akka tajaajilan saniif oolaa jira. Xiinxala akkamii qabdu? Mee koomentii jala yaada nu teechisaatiin immoo boru galgala xiinxala keenya isinii teechisna. Inni sadaffaan qabeenyi mana kiristaanaa hojii tola ooltummaatiif oolaa jira. Isa migbara sannaa jennu dambiin ittiin bulmaata saba kanuu irra kan taa'ee jiru san oolaa jira. Qabeenyi mana kiristaanaa hojii tola ooltummaatiif, harka qalleeyyii gargaaruuf, rakkataa gargaaruuf, luba dhibame yaalchisuuf, amanaa dhibame yaalchisuuf, rakkoo yoo dhalate, rakkoon namtolcheessu uumamas yoo dhalate amantoota gargaaruuf, luboota gargaaruuf, daangaa amantaa bira darbanii ilma namaa biyyattii keessa jiru gargaaruuf hojii tola ooltummaatiif akka walii galatti qabeenyi mana kiristaanaa oolaa jira. Moo qabeenyi mana kiristaanaa faayidaa addaa namoota dhuunfaatiif oolaa jira? Faayidaa addaa namoota dhuunfaatiif oolaa jira moo? Faayidaa nama dhuunfaatiif oolaa jira moo
faayidaa tajaajila bataskaanatiif oolaa jira. Okay. Maddi qabeenya mana kiristaanaa eenyudha? Eessaa dhufa qabeenyi mana kiristaanaa? Akkamitti dhufa? Qoodamiinsi, bulchiinsi, bajetaa maal fakkaata? Okay. Rakkoon qabu yoo jiraate akkasirraa eenyutu maal gochuu qaba? Eenyurraa maaltu eegama? Kan jedhu kana kaasnee ilaalla. Kanaafuu maatii fi hordoftoonni Dungoo Miidiyaa mee bakka jirtanitti yaada keessan koomentii jala nu teechisaa. Boru fulbaana 23 roobii galgala sa'a 3tti mata duree kanaan xiinxala qabnu daqiiqaa muraasaaf qabannee dhiyaanna. Onlaayinii tamsaasa kallattii Dungoo Miidiyaa. Saniin booda yeroo biraas ilaaluu dandeessu. Ammaaf garuu yaada qabdan nu qooda, xiinxala qabdan naannoo keessan kan jiru waan taajjabdan nu qooda, waan ta'u qabus nu qooda, kan walitti cuunfinee yaada. Egaa akka nama tokkotti yaada keessa keenya jiru qooduun barbaachisaa waan ta'eef. Kanaafuu mata duree kana irratti mari'adhaa, haasaa, yaada qabdan nu qooda, keessanis nu erguu dandeessu. Waan impoortaantidha jettanii yaaddan yoo jiraate kan sanirraa hafe immoo koomentii jala nu teechisuu dandeessu. Ulfaadhaa, lafa nagaa jiraadhaa. Kun Dungoo Miidiyaati. Sabskiraayib godhaa, sheer godhaa. Jajjabeessaa warri tajaajiluu barbaaddanis immoo akkasumatti balballi banaadhaa. Koottaa hin tajaajila. Kanaafuu sabskiraayib godhaa, hordofaa, yaada kennaa, koomentii godhaa. Waan sirraa'u qabu akka sirraa'u nutti himaa. Akka namatti jennee tokko lama innee jajjabaannee wal jajjabeessinee suutuma suutaan buuphallu kan deemte akkuma jedhan san ta'a waan ta'eef Dungoo Miidiyaa sabskiraayib godhaa, fooloo godhaa, laayik, sheer godhaa. Ergaan hundum biraa ga'u ulfaadhaa, lafa nagaa jiraadhaa.